أنا مجتشو يون وان شربة ولناسو وصو بربادي والباسة انتو قرومو ولناسا جرا ماني وانا كسي أنا ورمونا كسي وان غارة كيسة تيتي كنيني صورت الله يعني أكسي تله بوتا قدو أكسين كنو في ومجان يرو تكتاكا كنيني فيداميتي دقا كان جلا كان مملكي وانا جرا كان إلا اللالو وانا كمراتا كالكالا كان مقسي كان نقول في الزماء بيتا لولي كل لولا مقوتو دقما زيما لولا قوتي وانا رتي وابوتو لولي كل لولا مقوتو كلمتي مسكين مرد بوتبيلو كرانا ياتا نتنتول Yesuuf wanni kun ijoollee daa'imman miira keessa galchanii wal meesisaa jiran. Ani immoo osoo gurguddaan warri gaaraa kilaash qabu sun ol nu bahee anis itti dhaqee akkasitti bifa saniin akkuma reeffama kaa'e kana warra jajjabaa warra nyaatee qabriin azalli ga'uu dide kun osoo wal barbaanne annatti tola. It's very happy. Akkanatti hin gaxxarna yoo jenne waan akkasii jenne san dhiifneeti. kallattiin directly wal tokkomne wal barbaanne osoo warri kun wal arganne lolli dhiiraallee sanii ka dura turellee sani imbaatu kaa gaara keessa gaara imbaatu si imbaatu bakkee si wasaftu waan maata yaa kana dabbaree na dadhabsiisellee lama immoo warrummaan gastii banatee ani yumaani arsii qabaa fidaa jedhu kun bakki ta'uu fi himeenatti kootta osoo jedhe wanni akkasii natti tolu hin jiru. Dhuguma wanni akkasii natti tolu hin jiru. Garuu immoo ta'uu fiiti lookishiina waa meeqa ergaa meeqa guuratee lookishiina cufee bakka jiruuf awwaalee nama isa beeku hunda biloogii godhee ofii immoo bakka saloota arsii qabaa nama fidaa arsii qabaa fidaa gastii kanarra akkas godhaa jedha. Sun hin ta'u. Yoo lolaaf miidhagee amma waasiidhaama qaba. Waasiidhaama yoo fiixaa leenjisoo diigaa ilma buttaa ilmaan fiixaa roobaa buttaa ilmaan leenjisoo diigaa warra mililikiin argee waa beekamaa gamanatti deebisee jaartii jala fuudhee ganna satte fiixaa warra sanii yoo taate dhaamsa takka bichaasiidhaame sirraa dhufata bu'aa dooro dhageeffadhu. Jasseeki lola gaafaati waggaa sadiin dura dhufte sitti ol baasanii ajandaa sanii sirriidha dubbii wal fakkaataa haasaasanan sirraa hubadhee jira. Amma wanni siidhaamu jechuun akka fu'aa doorootitti nama mi'aanuuf ta'ee mataa kiyyarraa. Gurbaan sunin dhufti korsantii ta'e riyaadiin ta'e waan kana qofa jala nu galii icciitiin. Waan kana godhallee jedhini achumatti waan sitti hime qabadhu icciitiin jala galii gurbattii qal'oosan. Waan goonu tarkaanfii guddaa yoo gurbaan sun dhaaduu ishii dhaadatte san argisiisin ilmaan arseeti miti. An dhugaasitti alaaman kiyyesi masanii yoo amma miskiina waltumurra jireenya kiyyarraa yoo rafee ka'ullee gurbama san arusii gurra qabee nama 100 qala inni jedhe sun yoo milqiyaamaana jalaan baddu arsiima. Wallaahi lazim gurbaan sun gurbaa sanitti akka dhiiraa waa sitti himu akka dhiiraa waa sitti himu. Video mucaasanii arge bakka wayiititti wallaahi akka nama warqiin jalaa badee kanatti mataaf nyaata. Ani fedhu lolli haa jiraatu baatu parsanaalii waan akkasii sanin barbaada dhiigatu itti na dalaga. Fedhu haa jiraa fedhu nageenya abu kana dhiisi hedduun hunqaasin kanuma maafuu wanti ammoo tana wanni fedhe yoo qabbanaayisiimu abdii bilisummaa amma finqilaa akka jedhan san ani gaa maal dabarfadhe beekta rabbii kiyya jedhe salaatee mana hidhaatitti yoo suutii tana keessallee qabame mana hidhaatitti jara san naa gaqqabsu gootummaa jarallee onnee jarallee gaafsan argee an fu'aa dooroo jechuun gabbeen lallabaa gaafsan dhiirummaa isaanii jayinaarra miidiyaa duuba kaameraa duuba taa'ee tarsa qora guutuu Rabbi walitti nan fidu takka jedhe annama suutii keessa waggaa dheerallee jiru kijiba jarri albaatu tana guutu an jara san barbaannaa hin hanqattu magaalaa feetetti jarri hanqattu jara tanan dagatina waan ibaada dhabdan waraqaa qopheeffadhaa ila dhageeffadhaa lolas lubbullee baasaa doon ta'in ragaan irratti mirkaneeffamee sagaleen isaa guutuu waraabbanne qabna kan inni fixa jedhe san arab irratti illee deebisuu dandeenya waan inni haasa'e san guutuu arab irratti deebifnee
seeratti dhiyeessine ambaasee asitti dhiyeessine sila ambaa waan inni haasa'e guutuun hin jira. Isa akkasiisu qabna oo dhiira taatan kanarratti hojjedha. Gara Nazeebaa warra gantuu fi nadhoo ijoolleen teenya jalaa saltee maqaasuma gaddeebee nadhoo qabatuu dadhabee ka Mubaarik Baalee sun dhalaa dabdee jette viidiyoo waggaa 3 ol baasee dubbii bacaabacee dubbii gara keenya gara galchee amma bosona Baalellee niitii walloo jalaa qaba siima. Yoo dhugaa taate Fuwaad walloo fireeddiitti haa walloodha. Fiqiranyaan tiyya. Irraan dalagu jechuudha afaan Oromoo addima dubbadhee biraa deema. Warra akkatti. Aya? Tabakan Jira. Fuwaad wanta kasiniimu gamnummaa keessaa maraataa fi dhokka ittiin of keessa qabadha. Madiisa akka namni waan jedhiniin kana akka nama takkaa nama nagarree kana godha. Maaliifuu nama rakkatee bakkuma arge killee buusaa deemu kana dhiisa. Anamma jechuun yoon waan shurrubbee waliin haasa'u osoo barbaadee ol baase hin ta'u. Garuu immoo waliin haasa'aa jirra. Maani waan akkasii Oromoon akkasii waan gaara keessa teettee kiniini soorattullee akkasittillee bootaa guddoo akkasii hin kennuuf. Bootaa guddoo akkasii hin kennuufi. Mucaan yeroo takka kiniini fayyadameeti dhagaa kana jala akkana mimilikee wannaa jedha kana irra laalu. I think immoo wanni takkatti isin wallaa dhuguma hin beekan sirriitti beeka. Wanni kiniini tana akka qorsoo boqqollootti nyaata. Akka qorsoo Oromoon kana hin beektu. Hawaasaaf dalaga maal jetteetuma iyyiti malee mucaa gaara keessa waliin teenu wal beena jechuudha. Hin soorata raashina. Kanaaf waan kanallee akkasittillee ilaalee hedduullee of hin miidhu. Sadaffaa irratti lolli kun osoo miskiina irraa harki ka'e. Osoo miskiina irraa harki ka'e baay'ee bareeda. Baay'ee yoo dhuguma gamna ta'e yoo dhuguma silaa wanni qabannee wanni taargeet goone irra wal lolaa jirru hin jirru yoo dhuguma lolli lola bareedaa ta'e osoo miskiinni dhiifame. Miskiina gara